Viidiyoo irraa keessatti namoota daataan bilbila keessanii amma dafee dhumuun isin rakkisaa jiru hundaaf TPO'n muraasa daataan bilbila keessanii dafee akka hin dhumne yookaanis immoo kan duraarra yeroo dheeraadhaaf akka inni isiniif turu godhan inni isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti seensaniin akkuma beekamu dursitanii viidiyoo kana laayikii chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan immoo sabskiraayib gochuun dabalataanis amma isiniif danda'ametti viidiyoo kana VPN fayyadamuun akkanaaf daawwattan isin gaafachaa amma yeroo osoo hin gubin gara viidiyootti seennu. gara viidiyootti yommuu seennu viidiyoo irraa keessatti akkuma jalqabaa isinitti himuuf yaale TP1 5 isin fayyadamuun daataan bilbila keessanii dafee akka hin dhumne yookaanis immoo kan duraarra yeroo dheeraaf akka inni isiniif turuu danda'u gochuu dandeessanii isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafis warroonni gara jalqabaatti isinitti himu warroota OBS garuu immoo dirqama isin barbaachisan akkasumas warran gara xumuraatti isinitti himu immoo warroota efficiently hojjetan akkasumas isinirraa kaastanii dirqama fayyadamuu eegaluu qabdan waan isinitti agarsiisuu fi viidiyoo kana jalqabaa kaastanii aga xumuraatti hayyaataan daawwachuun daataan bilbila keessanii kan duraarra yeroo dheeraaf akka isiniif turu gochuu dandeessu jechuudha. Tokkoffaa irrattis kan isiniif qabadde daataa seeveriidha. Akkuma beektan daataa seeveriin fiichariin kun bilbiloota Androidiis ta'e bilbiloota iOS yookaanis immoo iPhone irratti fiicharii by default argamudha. Fiicharii kana fayyadamuudhaanis baakgiraawundi daataa yookaanis immoo baakgiraawundi daataa yuuzeejii aappiiwwan garaagaraa ristriktii gochuudhaan yookaanis immoo aappiiwwan hin fayyadamne baakgiraawundi irratti aktiivii kan hin taane akka isaan garmalee daataa bilbila keenya akka isaan hin finne gochuudhaan fiicharii nu gargaaru jechuudha. Kanaafis immoo fiicharii kana haga irratti akkaataa ittiin bilbila keessa irratti fayyadamtan hin beektan yoo ta'e jalqaba irratti gara seetingii keessanii ni seentu. Sana boodas connection kan jedhu keessaa ala kan erga seentanii booddee gara gadiitti daataa usage kan jedhu keessaa ala kanaan seenuun haala argaa jirtaniin daataa saver kan jedhutu jira. Seetingii sana keessaa ala kanaan seenuun turn on now kan jedhu sana toggle ofii ta'ee jiru sana on ni gootu. Yeroo kana akkasiis haala argaa jirtaniin iconiin daataa saver argaa jirtan kun iskiriinii keessan gubbaatti haala kanaan isiniif dhufuudhaan yeroo isin aappiiwwan garaagaraa daataa fayyadaman baakgiraawundi irratti aktiivili isin hin fayyadamne akka aappiiwwan sun baakgiraawundi irratti raanii gochuudhaan daataa bilbila keessanii hin finne gochuun daataa bilbila keessanii isiniif qusachuu danda'a jechuudha. Lammaffaa irratti kan isiniif qabadde use light version of apps kan jedhudha. Kunis immoo akkuma beektan aappiiwwan populaarii kanneen akka Feesbuukii, Tiiktookii, IG akkasumas illee sooshaal miidiyaa kanneen biroo jiranii aappiiwwan kun lighter versionii qabu. Lighter versionii jechuunis immoo aappii masana ta'e garuu immoo meeggaabaaytii xiqqaadhaan akkasumas illee lees daataa yookaanis daataa bilbila keenyaa xiqqaa fayyadamuudhaaf aappiiwwan divilooppii ta'an jechuudha. Amma fakkeenyaaf Facebook Lite fayyadamuu barbaaddan yoo ta'e gara Play Store haala kanaan deemtanii Facebook Lite jechuun haala argaa jirtaniin aappii Facebook Lite meeggaabaaytiin isaa xiqqaa ta'e akkasumas illee daataa bilbila keessanii xiqqaa kan fayyadamu kana bilbila keessa irratti buusuudhaan fayyadamuu dandeessu. Haaluma wal fakkaataadhaanis immoo TikTok Lite jettanii barreessuun sarchii yeroo gootanittis illee haala kanaan aappii TikTok Lite isiniif fide bukkee isaatti haala argaa jirtan kanaan save data jedha. Kana jechuunis purpose aappiin kun hojjetamee fi daataa bilbila keessanii save isiniif gochuu akkasumas illee meeggaabaaytii xiqqaadhaan akka isin bilbila keessa irratti fayyadamtaniif kan isin gargaara jechuudha. Haaluma wal fakkaataadhaanis Instagram Lite akkasumas aappiiwwan kanneen biroo jiran lighter version isaanii fayyadamuun meeggaabaaytii xiqqaadhaan buufachuu akkasumas illee akka isin daataa bilbila keessanii seefii gootanii fi isin gargaaruu danda'u jechuudha. Sababni isaas immoo aappiiwwan lighter version kan isaan daataa keessan seefii isiniif godhanii fi aappiin meenii yookaanis immoo aappiin Feesbuukii, Tiiktookii akkasumas Instagiraamii warri guddaa ta'anii tokkoffaan seetingiiwwan advaansed ta'an garaagaraa ofirraa waan qabaniif akkasumas illee meeggaabaaytii guddaa waan qabaniif just baakgiraawundi irratti piroosesii garaagaraa gochuun daataa bilbila keessanii garmalee isin jalaa fixuu danda'u. Kanaafis akka advaanteejiitti sun immoo lighter version aappiiwwan kanaa bilbila keessanii irratti buustanii tokkoffaan daataa bilbila keessanii seefii gochuu lammaffaan immoo meeggaabaaytii xiqqaadhaan bilbila keessanii irratti buustanii fayyadamuudhaan illee istooreejii bilbila keessanii qusachuu dandeessu jechuudha. Sadaffaa irratti kan isiniif qabadde turn off auto play for videos kan jedhudha. Kunis immoo aappiiwwan kanneen akka Instagiraamii akkasumas illee Feesbuukii yeroo isin fayyadamtanitti miidiyaawwan kana irratti yookaan sooshaal miidiyaa kana irratti viidiyoowwan garaagaraa ni gadhiifamu. Yeroo isin akka carraa poostiiwwan garaagaraa ilaalaa gadi scrollii gootanitti viidiyoon tokko dhufee fedhuma keessan malee viidiyoowwan sana banee haala kanaan taphachiisuudhaan akka daataan bilbila keessanii garmalee isin jalaa dhumu gochuu ni danda'a jechuudha. Kanaafis immoo wanti isin gochuu qabdanii
Facebookis ta'e Instagram akkasumas illee aappiiwwan background irratti yookaanis eeyyama keessan malee viidiyoo auto play godhanii deemtanii seetingii keessa akka isaan viidiyoo eeyyama keessan ala auto play goone gochuun qabdu jechuudha. Kanaaf sama Facebook irratti auto play kana ofirraa cufuu ni barbaaddu yoo ta'e jalqaba irratti gara aappii Facebook keessanii seentoo sana booda sarara diskiriinii gubbaatti argamu tuquun gara peejii kanaatti gaafa inni isin fide jedhu xiqqoo ishee gara gadiitti gara scroll gootanii setting and privacy kan jedhu yeroo isin tuqtan optioniiwwan garaagaraa isiniif fida. Isa keessaatti setting kan jedhu keessa ala kanaan seenuun xiqqoo ishee gara gadiitti gara scroll gootanii category preferences jedhu jala media kan jedhu keessa ala kanaan yeroo isin seentanitti optioniiwwan garaagaraa isiniif fida. Kanaafis yeroo kanatti wanti isin gootan jalqaba irratti video quality jala optimized kan jedhu gara data saver taale kanaan jijjiiroo akkasumas illee auto play kan jedhu immoo on mobile data and wifi kan jedhu irra haala kanaan jira taanaan gara on wifi only yookaanis immoo never auto play videos kan jedhutti haala kanaan jijjiiruu qabdu jechuudha. Sababni isaas on mobile data and wifi kan jedhu irra keessanii jirtu yoo ta'e aappii feesbuukii daataa bilbila keessaniis ta'e waayifaayidhaan fayyadamaa jirtu yoo ta'e viidiyoowwan kamiyyuu for you peejii keessan irratti dhufan auto play gochuudhaan daataa bilbila keessanii isin jalaa fixuu ni danda'a jechuudha. Garuu immoo on wifi only irra yoo keessan yeroo isin wifi fayyadamtan qofaatti viidiyoowwan ofii isaaniitiin for you peejii keessan irratti yoo dhufan play ta'u yookaanis immoo ni taphachiisa jechuudha. Akkasumas illee never auto play videos kan jedhu yoo keessan immoo gonkumaa viidiyoo ofii isaatiin eeyyama keessaniin ala hamma isin play batanii tuquudhaan viidiyoo sana daawwachuu barbaadanitti ofii isaatiin akka inni viidiyoo play goone gochuudhaan daataa keessan qusachuu dandeessu jechuudha. Kanaafis tiippii sadaffaa kana fayyadamuun deemtanii auto play aappiiwwan Facebook qofaa miti aappiiwwan auto play qaban kamiyyuu deemtanii ofirraa cufuudhaan daataa bilbila keessanii qusachuu dandeessu jechuudha. Afuraffaa irrattis kanan isiniif qabadde use wifi for updates kan jedhudha. Kana jechuunis immoo bilbila keessan irratti aappiiwwan garaagaraa ni argamu akkasumas bilbilli keessan siistama update ni godha. Yeroo kanattis immoo yeroo bilbilli keessan aappiiwwan bilbila keessan irratti argaman update godhu wifi fayyadamu akkasumas yeroo siistama update fayyadamtanis mobile data fayyadamuu keessan irra wifi fayyadamuudhaan daataa keessan qusachuu dandeessu jechuudha. Kanaafis amma fakkeenyaaf namoonni bilbila Android Play Store fayyadamuudhaan aappiiwwan garaagaraa bilbila keessan irratti ni buustu. Aappiiwwan sun immoo yeroo yeroodhaan update ta'uu ni barbaadu. Kanaafis yeroo Play Store'n aappiiwwan sana update godhutti eeyyama keessaniin ala daataa bilbila keessanii fayyadamee aappiiwwan sana update godhe daataa bilbila keessanii fixurraa akka inni auto update irratti wifi qofa fayyadamu gootanii daataa bilbila keessanii qusachuu dandeessu jechuudha. Kana gochuudhaafis immoo jalqaba irratti gara aappii Play Store keessanii seenuun profile picture keessan gubbaa irratti argamu tuquun setting kan jedhu keessa haala kana erga seentanii booddee network preference kan jedhu haala kana yeroo isin tuqtanitti optioniiwwan garaagaraa isiniif fida. Kanaafis immoo auto update kan jedhu haala kanaan tuquun gara gadiitti auto update over wifi kan jedhu kanatti haala kanaan ni jijjiirtu. Yeroo kanattis Play Store'n aappiiwwan bilbila keessan irratti argaman gaafa isaan update barbaadanii kan inni aappiiwwan sana update godhu yeroo isin wifi itti connect taatan malee daataa bilbila keessanii eeyyama keessanii ala fayyadamee aappiiwwan sana gonkumaa update godhu jechuudha. Akkasumas illee immoo yeroo system update yookaanis bilbilli keessan software update gochuuf jedhutti illee akka inni over wifi godhu yookaanis gaafa isin wifi itti connect taatan akka inni update godhu yoo ni barbaaddu ta'e immoo haala kanaan bilbila keessan keessaa gara setting ni seentu. Sana booda software update kan jedhu keessa haala kana erga seentanii booddee toggle ofii ta'ee jiru kan on gochuudhaan akka bilbilli keessan software update wifi irratti qofaa godhu gochuudhaan daataa bilbila keessanii qusachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas xumura irratti kan isiniif qabadhe immoo data limit and warning kan jedhudha. Settingiiwwan warri xumuraa kunis warroota efficiently isiniif hojjetan akka isin daataa bilbila keessanii monitorii gochuudhaan consumptionii keessan akkasumas illee immoo overuse akka isin prevent gootanii fi TPO'n isin gargaaran jechuudha. Kanaafis data limit yookaanis warning jechuun amma fakkeenyaaf bilbila keessan irratti gaafa meegaabaaytii 500 bitattana jennu kanaafis bilbilli keessanii gaafa inni meegaabaaytii 500 fayyadamtanii jettan daataa keessaniin jechuudha. Gaafa isin meegaabaaytii 500 sana fayyadamtanii jettan automaatikaalii daataa bilbila keessanii fite akka inni gara birrii keessanitti hin dabarre kan isiniif godhu jechuudha.
akkasumas illee daataa waarningiin immoo amma fakkeenyaaf GB tokko meeggaabaaytii GB tokko bitattana jennu yeroo sanattis daataa bilbila keessanii bantanii yeroo fayyadamtan akka gaafa isin walakkaa GB tokko fayyadamtanii jettan waarningii isin itti himuun daataa keessan akka cuftaniif isin beeksu yoo ni barbaaddu ta'e seetingii fayyadamtan jechuudha. Kanaafis jalqaba irratti seetingiiwwan kana bilbila keessan irratti fayyadamuudhaaf gara seetingii bilbila keessanii seentoo sana boodas connection kan jedhu keessaa ala kana arga seentanii booddee data usage kan jedhu keessaa ala kana arga seentanii booddee billing cycle and data warning kan jedhu kana yoo data bilbila keessanii bantan malee seetingiin kun waan isin dhumnee fi data bilbila keessanii yoo ni gooto sana boodas billing cycle and data warning kan jedhu keessaa haala kana ni seentu. Yeroo sanattis set data limit toggling jedhu kuni ofii ta'e gartuu kanaafis on erga gootanii booddee iddoo data limit kan jedhurraa haala kana ni tuqxu. Yeroo kanattis drop down menu bukkeetti argamu kana fayyadamuudhaan optionii lama isiniif fida meeggaabaaytii akkasumas GB jedhee isiniif ka'ee jira. Kanaafis amma fakkeenyaaf ani meeggaabaaytii GB 5 bitadhe jennu kanaafis optionii GB jedhu haala kanaan filadhee lakkoofsa 5 achirratti barreessuudhaan seetan jedhe jechuudha. Yeroo kanattis yeroon daataa GB 5 bilbila koorraa fayyadamee xumuru automaatikaalii seetingiin kun daataa bilbila kootii cufee akka gara birrii yookaanis baalaansii kootti hin dabarree fi na gargaaruu danda'a jechuudha. Akkasumas haala wal fakkaataan immoo daataa waarningii akkaataa ittiin fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisu. Akkuma nama jedhee fakkeenyaaf ani meeggaabaaytii yookaanis daataa GB 5 bitadhe jennu garuu immoo bilbila koo irratti yeroo walakkaa GB 5 fayyadamee jedhu daataa jechuudha. Daataa walakkaa GB 5 gaafan fayyadamee jedhu automaatikaalii bilbilli koo bifa waarningiidhaan na beeksisee yookaan daataa bilbila koo akka hin cufadhu yookaanis immoo itti fufee akka hin fayyadamuu fi akka inni na beeksisu gochuudha jechuudha. Kanaafis kana gochuudhaaf daataa waarning kan jedhu irratti tuqxu kunis drop down menu sana tuqxanii meeggaabaaytii yookaan GB isiniif fida. Optionii barbaadanii filattu an haala kanaan GB filadhee iddoo naaf kennamee jiru irratti 2.5 jedhee haala kanaan barreessee seetinan jedha. Sababni isaas walakkaan GB 5 2.5 GB waan ta'eef isa barreessee seetinan godha jechuudha. Yeroo kanattis bilbilli koo daataa bilbila koo banee bilbila koo irratti wantoota garaagaraa fayyadamee yeroon walakkaa GB 5 fayyadamee jedhu automaatikaalii bifa notifiikeeshinii argaa jirtan kanaan na beeksisuudhaan akka daataa bilbila kootii cufuu yookaanis immoo itti fufee fayyadamuu fi optionii naaf kenna jechuudha. Inni kun akkuma isin hubachuu qabdan daataa waarningiin waarnii isin godha daataa bilbila keessanii hamma kana fayyadamtaniitu jedhee isin beeksisa malee akka daataa limitii automaatikaalii gaafa isin limitii ta'e irra geessanii jettanii daataa bilbila keessanii cufu jechuudha. Kanaafis TP1 5 kana haala kanaan hubachuudhaan yoo effectively bilbila keessan irratti seeraan wantan isinitti agarsiisu kana tokko tokkoon hundee isaanii gootan daataa bilbila keessanii kan duraarraa yeroo dheeraaf persentii 100 akka inni isiniif turu gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafis viidiyoon irra isiniif qabadde kana fakkaata. Akka jaallattan waammoo akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Ammas viidiyoo haaraan amma deebinee wal agarrutti nagaan naaf tura.